Artisti wallisaa Oromoo har'a walli Oromoodhaa dhufee kaasuuf deema godina kiyya keessaa hambisee shubbisa ganda kiyyaa yookiin aadaa ganda kiyyaa keessaa hambisee kanama ganda hundaa si walliseetiin ka ganda kiyyaa keessaa hambisee waan jiru kanarratti jechuudha. Qeeqa gartee amantana deemaatiin jiru. Waan akkanaa kun yeroo garagaraatitti ni ka'ama waan ta'eef jechuudha. Mi'aarra kanarraa hin dubbatuu barbaada. Osoo miira keessa hin galle obsaan na dhageeffadhu gabaabseen dubbadha. Sirba albaama guutuu dhiheenya kana bahee Andu'aalam gosa Andu'aalam keessaa hambisee jechuudha godina Oromiyaa keessa jechuudha. Wanni akkana kun ammoo Andu'aalam qofaa miti yeroo garagaraatitti illee ni ka'ama jechuudha. Yeroo har'aan tanaa sirba dhageeffataatiin hin jiru. Waa'ee keenyarraa hin haasa'uudhaaf deema malee dhugaan waa'ee aartistiiti miti waa'ee aartistii irraa dubbatuuf hin deemu jechuudha. Amma alhamdulillah waa'ee sirbaa jala hin jiru. Garuu duraan yeroo dheeraa mana muuziqaa keessa dalagaatiin ture. Jechuun karaa muuziqaa yookiin karaa sirbaa wallisaa tokko irratti miti. Tana haalee nuti keessa jiru hundi iyyuu kanuma fakkaata waan. Amantana yoo gartee dogongoruu baadhe artistii waggaa kana keessa albaama guutuu baasanii jira. Andu'aalam gosa guutuu abarraa artistii lama sadii akkasiin jiru. Duri ammoo akkuma sinuu beektaa kaaseeta boodaan ammoo CDdha. CD shakala san booda memooriidha jechuudha. Gaafa haga memooriin hin dhufin dura sirba naxalaa wanti jiramu kun hin jiru jechuudha. Yoo naxalaa barbaadame artistoonni walitti dabalamanii nama 5 nama 4 nama 6 faa ta'aniiti waliin sirba albaama guutuu bahaa jechuudha. Albaama isaa amma jiramu kana sirba 12 haa ta'u 15 haa ta'u 16 haa ta'u akkaataa sirbi isaa gaggabaabaa ta'e jechuudha. Duuba gaafa sanitti yaan hedduu kaaseeta hedduu gurguraan ture jechuudha. Yoo xiqqaate gara waggaa 10 mana muuziqaa keessa dalagaatiin ture jechuudha. Rabbi naaf haa dhiisu. Duuba gaafa sanitti albaamni kun yeroo bahu sirba tokkocha keessa buusu sirba godina wayii kennaaf amma artistiin tokko yoo artistii dhalataa Harargee ta'e sirba godina tokko hedduminaan ka artistoonni Oromoodha Harargee fi Shawaadha. Isatu gartee sirboota Oromoodha hammayyeessuudhaan kan Harargee geeffamu hin jiru. Kanas ka osoo gartee dhalataa Harargee taate gandummaa fi jechuu dandeessu kan Harargee gahu hin jiru jechuudha. Aartii Oromoo kana hammayyeessuudhaan aartiitiin xalluun deemu ammoo dhiifama. Yeroo sanitti artistiin dhalataa Shawaa tokko yoo Shaggooyyee Harargee kan gartee Jimmaa Tirrii yoo gartee shubbisa godina biroo keessa dabalee sirboota biroo kan hafan san sirba 10 yookiin sirba 10 san intaluma bareedduu faarsee jechuun mul'ii gadiin bareedduu mul'ii oliin bareedduu jedheetumaan akkasuma faarfatee isa kaan ammoo yookiin yeroo hedduu artistoonni Oromoo waa'ee qabsoo haala jiruu fi jireenya hawaasa keessa jiru anamma aartii Oromoodhaan madaaliyoonaan jedhamu asumaanuu maaliin madaala isa rakkoo hawaasa dubbatamu aartiin Oromoo fakkeenyaaf fi gaafa durii hundi keenya yoo akkuma beeknu san akka ra'aatan agartee yookiin faaruu araat kiiloo qofa osoo hin taane jiruu fi jireenya hawaasni kun keessa jiru maal qaba soogidda qabaa jedhamne gaafatamna gaafa sanitti soogidda of keessaa qabaa jedhama sanidha madaalamuun aartiin Oromoo durii jechuudha ammallee hafeechuu kiyyaa minne jiru har'allee jechuudha kanaafuu sirba godina keessa buusee saniin dabalataan jaalatamuu danda'a akkasumatti godinni hundinuu yoo inumaa kan gartee sirba godina wahii tokkocha san qofaadhaaf ka jaalatu faaratu jira fakkeenya tokkoon isinii kaasa boota duraanii keessa jechuudha warroonni gartee akkana manguddummaa qabdan jaamboo jootee afurannoo abbuush zallaqaa haga gartee warraa fi galiin jaamboo jootee sirba walloo sirbe albaama isaa akka jalqabaa keessatti jechuudha sababa sirba sanii qofa jaalatame jechuun ni danda'ama abbuush zallaqaa haga warra isaatiif hin galiin waan deebuu hin se'u nagatay boora nakaju sirba sanii jaalatame abbuush zallaqaa albamni isaa guutuun jechuu beeka albamni guutuun kanaan mi'aa akkasuma Hacaaluu Hundeessaa gibee gaban jaaladhe sanyii mootii sirba kanaan jaalatame albamni guutuun jechuudha Jimmaatu godina kiyya hin jenne Wallaggatu godina kiyya hin jenne Arsiin godina kiyya Harargeen godina kiyya hin jenne godinoonni Oromiyaa guutuun makiinaan karaa deemu hundi sanyii mootiitii fi akkasuma gartee bareedduu kamisee sirba jedhuu fi nagatay booranaa abbuush zallaqaa fakkeenyaaf jira akkasuma dabalataan ammoo yoo gartee godinoota hunda dandaheetiin godina hunda faarsee takkaan qabeenya isaatii godina Oromoo jechuun yoo kudha takka ta'e akkuma quba kiyyaa kana jechuudha quba kan hundinuyyuu kiyya jechuudha garuu keessaa ammoo tokko yoon faarse quba kiyya keessaa tokko faarsu jechuudha kiyyuma waan ta'eef hinaaf fayyadadhu jechuudha godina kana keessaa qabaa godina kiyya qabaa namnummaa yaadatu hin jiru har'antan ammoo yeroo gartee silaa qarooma fagaatee Oromoon walitti dhufe bar gaafa san Oromoo tana iyyuu wanni walitti fiduyyuu akkaataa godinaatiin loqon isaanii wal jijjiirachiisuu aartii Oromootiin jiru bara jechuun yoo guddate televiziyoona keessatti nama gartee faallaa loqoda keetii haasa'u televiziyoona keessatti arguu dandeessa har'antana bar feesbuuka yoo taate loqoda ganda hundaa dhufee asirratti gartee warquu qabdaanan walitti dhufeenya qabaa walitti gartee waan hundaa wal keessa galee Oromoon har'a silaa tokkummaan isaa kana caala silaa jabaatuudha maletti if duuba deebi'ee har'a godina kiyya malee qabaa ganna dhiisaa godina kiyya malee qabaa ganna dhiisaa artistiin sun godina kiyya keessaa hambise artistiin tokko godina Oromiyaa kana keessaa godina tokkocha ka jibbu taate isa godina santu miidhama isatu miidhama godina miti bar namni Itoophiyaa guutuu keessaa yoo isa dhageeffate yoo isa jaalateedha artistiin Oromoo san kan inni gartee ittiin gammaduuf jechuudha artistii Oromootii miti artistii maan addunyaa kanarra jiru addunyaan guutuun akkamiin na hordofti aartii Oromoo hamilee fedha namni hedduun akkamiin na hordofaadha aartii godina kiyyatu keessaa hafee bar aartii qofaanii hatta haga namoota siyaasaa gurguddaa biyya san jijjiira jedhaniitiin sochii godhan fakkeenyaaf akka Abiyyi kan biyya bulchaatiin jiru kan akka miseensa Ofeekoodha akka Jawaar hoogganaa Ofeekoodha kan akka Profeesar Mararaa kan akka gartee Jaalmar
jaalmarroo namootuma gurguddaa akkana kanallee gadi deebine bargandaan madaallaa yeroo haran jechuun fakkeenyaaf amma namoonni siyaasaa tokko qoqqoodamiinsa godinaa san keessaan faayidaan argata yoo jiraate isaan akka barbaadan dantaa aangoo isaanii saniif waan fedhan godhuu danda'an. Nuti illee sanuma irraa binnee yeroo sanuma gandaan madaallu bara yeroo fakkeenyaaf Abiyyi ganda akkasii waan ta'eef jibbame Joohar ganda akkasii wahii waan ta'eef jibbame Marroo ganda akkasii waan ta'eef jibbame fakkeenyaaf jedha beekaa. Jechuun waa'ee gandummaati yeroo deemu achi ilaalee fagootti waan argu. Bal'aa ta'a yeroo hunda qabale baan madaalta wanni hundi godinumaan jechuudha bakka wanni sitti mul'atu jechuudha. Sabboonummaan jarri gareen tokko itti qabsaa'aa jiru suni sabboonummaa gartee kan sabaa kan osoo hin ta'in summii isa kana jechuudha. Kun dhukkuba guddaadha yoo sabboonummaa sin jedhamu garuu kun dhukkuba guddaa akka kana bira dabruu danda'uu qabna jechuudha. Durii namni dhalataan tokko yoo Arsii keessatti dhalate namni saba biraa tokko sirbi wahii kan aadaalee Oromoo adda addaa kan ibsu wahii jiraate inni Arsii machanyaan jedha. Inni nama fakkeenyaaf kan itti afaan hiikateef san qofatu itti mi'aa jechuudha. Ati amma yoo Jimmaan keessatti dhalate saba biroo ta'e inni Jimmaa machanyaan inni Wallaggaa machanyaan inni Shawaa machanyaan jedha. Jechuun dhuguma isa santu taphachaa maaliif jennaan afaan Oromoo illee kanuma qofa sihaa afaan Oromoo hagasuma sihaa loqonni biroo ni jiratti sin beeku waan ta'eef saruma kama gartee guyyaa keessa dhagaysan ati ammoo kan ittiin dhalatte godinni kamuu sitti tamacha'uu qabaa jechuudha. Akkaataan amma nuti itti keessa jirru yeroo silaa qaroomaan addunyaan fagaattee bara dhantana Ameerikaan guddittiin sun Kamaalaa Haaris filachuu deemti intala warra Jamaayikaa jechuudha. Tiraambii gartee an sabboonaadha jedhee qoma dhawateetiin dura dhaabbatu kana dhiifteetiin Kamaalaa Haaris filatuudhaaf deemti jechuudha. Maali yaadaan qofa jechuudha. Fakkeenyaaf nuti har'antana Joohariin yaada isaatiin madaaluu hin dandeenyu. Jaalmarroo yaada isaatiin madaaluu hin dandeenyu. Abiyyi yaada isaatiin madaaluu hin dandeenyu. Bara fakkeenyaaf nu dura jiran kan madaaluu ilaalchaan nama madaaluu jechaan nama madaaluu dadhabneeti godinaan nama madaala. So faayidaa qabaatee rakkoo hin qabu akkasitti gartee itti fufuun waan rakkoo hin qabu. Faayidaa hin qabu. Nama tokkoof illee fayyadu. Ammoo godina Oromiyaa keessaa quba kee kana keessaa tokko faarfame jechuudha. Kan faarfame sanitti gammaduudha yoo si gammachiifne taanaan bira dabarteetiin kama biraatti dhageeffatuudha kama biraatti fuudha. Artistii Oromoo sirba albama guutuu yoo baase lakkan ka godina kanaa kuni akkaataan gartee shubbisa isaatti bareedu bira dabreetumaan kan dhageeffatuudha. Kanaafuu akkasitti yaaduu hin qabnu xiqqashoo ijji teenya tagaara duubatti waa argitu tagartee mutaan barbaade san tahuu qabdi isin jechuu barbaadeeti.